Adika da kadege. Mucho da kauji. Itu bashana. Aye. Mucho da kauji lege. Anama na arkega na. Kabiyadan dalam ko nokatya dulu erta. Abdi. Ati sakka baharitti jaartii lama gootee nu isiisu feeta. Sanii fi barbaadini haasoo xiqqaa tokko walii qabna akka nu qonnachiisu. Isumaatuutu isaa wajjin haasoo jaalalaa isumaas si wajjin haasa'ee jira abdii kana haasoo jaalalaa. Isumaan nuti haasoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birra Ooroo TV kan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataadha bikkuma jirtanitti salaamtaan tiyya onni irraa buqqaate barattee isin bira haa geessuun jaa waan ajaa'ibaatu Yaman kana keessa deemaa jira. Magaalaan sanaa baasan ubbaafte magaalaan sanaa tabaasaati baasan ubbaafte abdiis kun haadha ilmaanii duniyaa irratti miciyyoo takka baatii sadi jana jedhu jira. Telefoonaan nun akka iccitiin baatetti balloonis gaata saaqwan qabu kun tanuma namaa deemeetuma tanamaa tan hordofu malee tesaalleen aleertiti rabbi adeesuuf jenna kunis abdii sasii deebi'ee baatii sadi duniyaan waan takka qabu duniyaan miskiina jaarsuma kiyyatteeti dhugaadha jaarsuma siiti tabiraa irra barbaadu jira abdi siin gorsa obboleessa kiyya osoo ittiin seenne hin fuuneeti bahar fuudhee eega fuudhee dhageenye garuu sitti hin dhiifnooti obboleessa kiyya si jaalanna dhaaphu haadha ilmoo teetii sirra wayyaa duniyaan tarra waa barbaadanii miti obboleessoo ana qaan sii maati. Dhugaadha. Haqiiqa dhutura mana. Duniyaa darbeedha. Tayru waa dalman biyyaati. Garuu bahar nuti eega fuudhee dhageenye citiisaa akkanattiif duran dhageenye bahar eega fuudhee dhageenye jechuu tanaafuu ati waan kanatti hin seenne na dhaga'uu hiddeedhaas dhiis jaartiin teessi dhageessi maal siin jette na akaaliftii jettee dubbatte balloo biratti iccitiin si harkaa baate silaafis waan fidduus hin qabdu balloo biratti baatii sadiin jaalachuu jira tilifoonaa wal dubbifnaa hadiiqaan geessee maaltu tanaan dhufe haadha ilmaan irratti waan akkanaa ofu sirraa ni bareeddi abdi dhaapu duniyaan nama waan akkaa irratti oofanii miti. Mee akkamittuu waan akkanaa ooftaati laffaa doora akkana jaartii ilmoo qabdu haadha ilmoodhaa mana dhiistee tabiraa hadiiqaa dheexee hojii bashannantaa sirraa ni bareeddi obboleessoo wayita dubbii yamantu nu dhibde yaa rabbi nu sattari gaantu maawu sirraa ni bareeddi maali boo qilleensa jaartii mana dhiistee tabiraa nama barbaachisu fudhu qilleensa akkasii jijjiirame qabbanaa seenuu jirra malee qilleensa akkanaa seenee Yaman yeroo tana nuti qabbanaan nu seenee qabbanuma tanaa rabbi nagaan nu dabarsi jirra. Kana keessa gariis jaartii irratti huloo janajjana asii namaa diiqaa hojii deemuudhaan dhaapha waan akkanaa waan isin irraa hin barenne waan rabbi biraa fi nama irratti illee hin barenne qaanyi hundi kanaatu isin irraa abdi dhaapha duniyaan nama miskiinaa. Najjaashi sun miciyyoo abdii jaalattu fidee jira. Miciyyoo tana nama arrumaa harkee ajaa'iba. Arrumaa harkee haareyaansa. Yaa obboleessa kiyya abdii maarra jaalachuu hin deesemee yoo viidiyoo teetan agarte. Ol bee hidhau waaqatis yoo viidiyoo teetan agarte maarra jaalachuu hin deese. Maali abbaa ilmaanii malee beektan. Nama biraan hidhabdee haa gartee jaartii hin qabne haa ilmaan hin qabne hidhabdee isa jaalatta. Dhaabee osoo hin ta'in jaaltii falagooti gaa maaliin godhu danda'a? Maali dubrimmaa kun abbaa ilmaanii malee ijji isin hin gartuu jaarsa jaartii qabu malee jaartii illee jaartii ilmaan qabdu haa qabu. Maaluma kanaa isinitti tole jaarsa namaa ala deemuu jaarsa namaa reebuu dhiisi obboleetiyya mucaan kun jaarsa namaati hin dhageenye akka akkas taate hin beektu ilmaan qabaa bar ilmoo qaba ilmoo qaba. Ilmoo isaa xiqqoo dhiyoo tan dhalatte kun odiiseeti si eegalee jechuu abdiis akkuma si eegalee tabiraa sirratti eegala obboleetti siifin maqaan akkuma si janajjanee eegalee tabiraatillee narra janajjanaati dhalaaltu waan takka yaaddan isa jaartii qabaa osoo beektuu fuute heerumte jechuu akkuma ati
heerumtetti tabiraatis barbaadee fuudhu ta'a. Tamaam harkeen na bare ijoollee sossoamii sirratti oolan se'in tabiraatis sirra fidu ta'a. Mee wanni ati isarraa barbaaddu maali abbaa ilmooti jaarti qaba hin heerumne maan dureyi siin gorsaatii dhaapu shabaabni jaartiin qabne nyaqi barbaadda dhobboleetiiti jaartiin qabu jeesse sossobe abdi eegaa ifreebi naasiin jee sirran fiigin jaartiin maali waan mashaakila qaba waan namaa jalamaa yaatansa waan faadii ni jira waan faadii barbaadadhaa kaa dhiirti faadiidhaan dhabamte dhiira faadii barbaadadhaa malee dhiira jaartii qabdu jalaatanii maal ta'uu deemtan ilmoodhaas abbaa raaritanii hadiyyoomsuudhaaf wanni deemtaniif hin jirtu dhalaan as keessaa dhalaa yemantuun taajaa'ibaati jaarsuma jaartii qabaa malee ijaan hin gartanii isin abdi ka jaartii qabu hin beektu obboleeti jaartii qabaa bara ilmoo qaba duniyaa jaartiin isaa siifin himaa viidiyoo tiyeetonoo dhageesse fuularra maaltu na sirbeen jeeni duniyaan sirran sirbini obboleetiti namni jaarsa fiirraa na fuutiti adabadhu ofirraa gadhaabu. Anis waan isin jiru hedduu takkaa yaadanii beektaa telefoonni isaa cufaa jahaa na yaachisee jira mee irra naa dawwalee yoo dandeessan. Bilbila telefoona keetiin irra bilbilteetuma bilbillee abdii Mustafaa kun sirra cufaatee si yaachisee telefoonni isaa kun. Hedduu takkaa. Irraa gabbuu abdii harfatti irraa bu'ii ilaala akkuma harfa gortanitti jaarsa namaati harfaadhaan xaaxaa irraa jii. Ijji walleessin jaamteen se'a shabaaban dabde kan fuudhin. Dilabar moosam ganaa bultii haareetti bareechuu weesani. Ka bultii haaree barsanii isinirrooyya. Ka bultii qaburra ka bultii heerumtanii wal barsiifattan sanirrooyya. Ka waan takka hin qabne ka mashaakila hin qabne ka nagiyaa wajjii jiraattan. Dubbii yemantuun mataan dhukkubsitee kuma haa taanaas gubbannu ofaal. Dhaapha abdi siin gorsaan ammaan duran fuuneemi dhaapu nagayaan laal hajjaa ta'e. Haadha ilmoo teetii duniyaan miskiina nagee akeetii woo jiraadhu adeeroo haajiyaa ta'ee jiraachuu malee tabiraatiin ijaan laalan jiin ija dhiibuu dhiisaa dhiirtii yaman osoo jaartii qabdanii tabiraa barbaadu osoo ilmaan mana jiranii tabiraarra barbaadu dhagee asiniifin himaa bar namata duraa bikkatti godhe namata duraa akkatti godheetu fuudhee yaada malee akka keessanii himte obboleessoo nuti waan namaa dalaguu irraa hin baane maal rabbi isin godhesa dhaaphaa dhalaa yamaniis jaarsa jaartii reebuu dhiisaa jaarsa jaartii qabu reebuu maal isa xiqquma fattanii hanga isin dubbisu akhiru zamaan baddee moo dhalaa biyya hin baddee jaarsuma jaartii malee maali ijjiin isin jaamte khalaas dhiirti faadii dila shabaaba feetanii shabaaba akka hin dabre raahota isinittiin kakannaa jaarsa jaartii laafaatiti shabaaba barbaaddan shabaabni jaartiin qabne qullaan hawaan takka harkin ni jiraatiti hoota hawaan takka mashaakilaas hin qabne jechuufi isiniin heerumsiisaa ni fufuuta ni heerumtanii jaarsa jaartii jala deemuu dhiisaa duniyaa rabbi si haa hindeessu inshaallah abadan rabbi abbaa malee abdii sirratti hin fuudhu angaruu tanii siidhaamu gartee jirta kana jaas jalatti jira jaamicuu asusee jira fuularra sirbu qabda maal abbaa isiiti jaarsa heelaa gooti eegaa akhiru zaman dubbiin baddee wallahi dubbiin yamantuun baddee jirti wooma addaa dhageenya maali wal booda deebuun bar irra guddinsimma osuma jaartii beekanii osoo ilmaan isaa beekaniiti jaarsa namaa seenan mee maaltu tana fide shabaabni osoo jiruu shabaabni waan takkan fuudhin ka waan takkan harkin osoo jiruu maalumaatutu jaarsa jaartii qabu jala isin maraachinaa himaa dubra akkasiin hin heerumne jettan nuti jaarsa hin qabne jettan maaltu jaarsa lamaatti si geesse duuba jaarsa namaa ilaa dhaaphaa isiniin gorsa laal
ammallee jaarsa namaati ija dhiiddaniirtan. Jaarsa jaartii qabdu jaarsa jaartii qabu obboleeyyan kiyya kan dhalaadhaa irraa feegaa. Dhalaan fuula isin hin ciccirin. Jaartiin isaa fuula isin hin ciccirin. Jaarsi irra jaattasan jaartiin dhuftee fuula isin laayititi adaba dhaataa. Baasa fiddan akka waan ijoolleen takka shabaabni hin jirretti jaarsa jaartii alaa'uu dhalaan duraa. Dhalaan shabaabaa jaarsa jaartii qabu malee ijani dhabdee yaman kana keessatti ajaa'iba. Ija isin rahaaban boo shabaaba barbaaddadhaa malee waan waa jalarraa waan munneen jirarraa yoo waan if shakkaa hojii raattan maal itti gootamme if shakkaa hojii raattan. Jaartiin bornarra bobbaatii arranarra bobbaatii torbaan kana keessa naa qophooyte dhalaatam naa qopheessitee naa cafa quudeemti maal naa qopheesseerti firraa yaaddan isa. Firraa yaadaa kaakaman naguma nama seenuu dhiisaadhaa jaalattanii. Tilifoona isin raa fudhata. Isinit dawwalee isin yaammata an jaartii isin qabu isin hin jaa yookiin osuma beeytanuutti seentanii akkatti jaarsiisan jalaa baaftan barbaaddanii yookiin. Yookiinis an jaartiin qabu gadhiifamaan tokko tokkos an jaartiin qabu je'eeti an jaartiin qabu ka ilmoo manaa qabu bara ka ilmoo manaa qabu ka jaartii manaa qabu an jaartiin qabu waan takka hin garre dhiyoo tanaan dhufee fiifuu kana biyya tanaafuu haaree dhalumaa hin garre je'ee dhalaa tana. Fuudhaa eega fuudhe booda jaartiin itti as baate ilmaanii fi jaartiin itti as baate asii booda sheenaa boocsanis eessumaa hin heerumee firraan qoran lahaa. Gariis ammoo waan dhugaa laal hordoftoota kiyya awwahuma yaman kana keessa deemaatiin isin himuu jira beekadhaa. Waan yaman kana keessa deemaa jiraatiin isin qicu jira. Ta garigariis osoo jaarsa beeytuu osoo ilmaan beeytuuti dheeyxeetti seenti. Bara hogguu seentu san gammachuu bara eega takka heerumte sheenuti garuu maaliif ka hogguu ka je'ee duraa wajjana jennu san hin ta'uuf ka jaartii biraa qabaami eega guyyuu waa sila wayii kana bireeraa ta'a bar isiin waan seete yaadisiitti dhalaan tun hogguu dhiira seentu waan tun turteetii ilmaanii fi isii dhiisee isuma biriidhaaf seeti haaraami anu biriidhaaf seeti hin jirtu walli kalaa maaliif si fuudhee sunis jaartiidha san biraa si dhaqa. Wanni waa sirra ta'an jirtu. Garii isa kanatti shawwadettee fi shawwadamti. Dhalaa Yaman, dubri Yaman, baasa baase kanuma firraa eegan. Firraa eeguu dagalaa. Obboleeyyan kiyya dhaabaa isin ka dhiiraatis hawaa fuudhuu feetan osoo jaartii maa dhiittanii ilmaaniif jaartii dhaabbadhaa isin geessa kaa'u dura takkitta namee akka rabbi jeesanii bulchaa teessisaa. Gammachiisa waa hundaanuu muka akkamatti irra fuunaa jechuudha miti boo abdagee ammaan dura seenneetiti irraa dhaabbu niin fuudhettee waan haasoftu dhaabbu iccitii balloon rabbi mataa jiraachu balloon gaatan isaa walla tasaa galuu idde san rabbumaa beeka haqa jaarsaartii balloon tanamaatiif akkana deemee hiraarama iccitiin si harkaa baate tamam balloos waan takka godhuu hin dandeessu waan jiraat si harkaa baase waan ati godhuu jirtu if harkaa baafte waan ifi afaan nimte haa akkam jettee nama gaafattaa'u hin qabdu baraka jettee nama gaafattu. Tanumaafuu hin fuunee fuudhuuf deemta. Itti iyyeeffattee micuun isiin jaadhettee asoo jirti. Dhaabbu'an garuu laal musliyaan si yaadan. Dhaabbu kophee malee siif hin baasiniiti. Maal isa faashina godhattanii dhalaarra fuudhuu takka dhalaarra habiraa deemtanii jarajjanuu. Egaa amma abdii isiituu qaalii hiyyadidee isuma tanaan afaan sii wallaalee jaartii ta'e akkamitti afaan sii wallaalta? Wayi jaartii ta'e bara meeqa hojjetatte ilmoo sii qabdi akkamii afaan sii wallaalta? Jaartii ta'e wal dura taate haqa walitti himaa kaa afaan kamii haa wallaalte? Jaalaluma ta'eeti alas si baase malee ija dhiibachuu yookiin kaa ija dheerachuutu tabiraalee sochochiise malee afaan isii wallaalte hin jirtu. Obboleessa kiyyaa qaan siimaa hin jirtu irruma laallatteeti tabiraatiin ol fuudhetteeti baarii fuudhee anis niin fuudhaadha. Baar fuudheetiti anis niin fuudhaa sani eegaa fatiyaanuu baaritti hin dubbanne anis duniyaa irratti hin fuudhee jechuukeeti abdi naayimee ajaa'iba teessattuun. Obboleeyyan kiyya dhiirtii amanii fi dhiirtii keessaafuu jaartii qabdu jedha ilmaanis qabdu dhiira sanii fi dhalaa dubraa ta'e mantoowwan takka heerumin tajaarsa jaartii qabduuf waan ni taatu
sanii yaman kana laaqee jira rabbii najaan waa rabbii khayraa godhu idi guyyuma guyyaa waaree dhagaa deemna maaliif asirratti ol baafna waan akkanaa har'a akka dhaabba. Tanumaaf obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nageen nu jiraadha isiniin jenna onneerraan isin jaaladha hordoftoota kiyya baay'een isiniin ja'a.